እሺ maqaan koo Taakkalaa Gabreen jedhama. Hojiin koos barsiisaadha. Barsiisummaadhaan qacaramee akka nu feene mana barumsaa Bashaashaa sadarkaa tokkoffaatti bara 1978 eegalee achumaan gara waggaa 10tti tajaajilaa jiru. Jijjiirraadhaan gara aggaaroo sadarkaa lammaffaa dhufuu danda'eera. Yeroo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bashaashaa turetti barattoota baay'ee barsiiseera. Barattoota baay'een barsiisan keessaa tokko kan amma har'aatti bakka guddaa ga'anii amma addunyaatti kan beekaman keessaa tokko barattoota tokko keessaa cimaa ta'anii akka addunyaatti beekaman akka tokkorra darbanii akka addunyaatti beekamaa ta'an keessaa kan itti boonu kan itti boonu keessaa barataa koo kan turan Dr. Abiy Ahmedidhaan. Nama yeroo biratti barataa turan sanattis barataa collee qaxalee fi waan hundaafuu gama hundaan tokkichaan deebii kalleechuu kan kennuu danda'anidha. Ariifannaanis waan hundaaninis beekamoodha jechaadhaan barumsa isaa qofaatu hin ta'in waan hundaatuun uummata xiqqaa guddaa barataa barsiisaa wajjin waliigaluudhaan hojii barumsaa sana akka barataa qofaatu hin ta'in akkuma hoogganaa tokkotti barataa hoogganuudhaan illee nu gargaaraa turan jechaadha. Kanaaf barattoota barsiisa keessaa tokko hanga irraatti akkuma sila jedhe beekamaan cimaan gammachuun guddaan kan natti argamu dooktarii akkasii argadhee mootummaa biyya tokko ministeera biyya Itoophiyaa ta'anii arguu kootiif umurii kootiin jiraadhee ijaan arguu kootiin baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama jechaadhaan. Dooktar Abiy eega filatamanii kaasanii jijjiirama adda addaa fidanii biyyattii kana haaromsuu danda'an jechuudha. Itoophiyaa dullatti kanaan dura kan turte haaromsanii hamma har'aatti xinnaa guddaan kan itti goonu jechaadha. Biyya keenya qofaatu hin ta'in Afrikaan illee kan itti goonaa jirtu jechaadha. Addaadhaan keessumaa magaalaa haaromsuu keessatti kan isaan hojjetan baay'ee kan nama dinqisiisu jechaadha. Itoophiyaa dinqisiisu qofaatu hin ta'in addunyaallee kan dinqisiifatu jechaadha. Kanaaf muummee ministeera keenya kan ta'an akka isaanii nama isaa kana barsiisuu kootti ogummaa kootti kan hin boonu ta'uu isaa ibsaa. Barattoonnis jaban ammaa kana muuxannoo karaa adda addaatiin filachuudhaan beekumsa isaanii karaa adda addaa gabbifachuudhaan akkuma isaanii ta'anii biyya kana akka isaan gabbisan ergaa kun dabarsa jechaadha. Kanaaf ittiin boona jechaadha. Kanaaf hojii barsiisummaa kootitti nan boona jechaadha. Maaliif ministeera akkasii naannoo Bashaashaatti kaanii biyya bulcheechaan baay'ee waan nama gammachiisu waan ta'eef ogummaa barsiisummaa kootiif baay'ee hanga har'aatti itti boonaan jira jechaadha. Nama akkasii argachuu kootiif.